Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqab jennaa kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torban kana keessa dabarsine deebisnee kan isin biraan geenyudha keessumaa cuunfannee jechuudha. Oduu ijoo torban kana keessa taateewwan gurguddoo akka biyyaatti akka guutuu addunyaatti maaltu ta'e kan jedhu gaggabaabsine daqiiqaa 3-4 hin caalleef isin biraan geenya. Ka jalqaba irratti oduu ijoo jennee torban kana keessa kan daawwattoota keenya biraan geenye rakkoo nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman raawwataa jiranii wal qabatee yaaddoo uummataa fi balaa dhaqqabe akkasumas ammallee furmaata dhabuurraa kan ka'e ajjeechaa fi jumlaan buqqaatiin daran hammaataa dhufuudha kan dhaga'ame. Humnoonni faannoo Amaaraa jechuun of waaman keessumaa finxaaleeyyiin Amaaraa gosa sabummaa irratti xiyyeeffate ajjeechaa gara jabeenyaa lammiilee nagaa inumaayyuu dubartoota daa'imman haadha ulfaa akkasumas maanguddoota irratti darbanii raawwatan bara kana keessumaa waggoota lamaan as ammoo daran babal'atee miidhaa dhaqqabsiisaati jira. Inumaayyuu gochi humnoonni shororkeessitoonni faannoo jedhaman kun torban kana keessa Abee Dongorootti keessa galanii aanaawwan akkasumas gandoota tokko irratti miidhaa gara jabaa akkasumas kan dhalli namaa raawwachuu hin dandeenye raawwachiisaatti jiru. Suursagaleen miidiyaa hawaasummaa irra naanna'aa ture torban kana keessa humnoonni kun yeroo isaan dubartoota daa'imman dabalatee yeroo isaan lafarra guututanii bakka tokkotti jumlaan rashanuuf fuudhanii adeeman ni mul'ata. Yeroo isaan mana jireenyaa qonnaan bultoota meeshaa maleeyyii ta'an inumaayyuu waa tokko ittiin of tiksuu hin dandeenyen yeroo isaan mana guutummaa guututti gubanii yookaan barbadeessanii fuulduratti suuraa selfii ka'an torban kana keessas raawwatameera. Humnoonni gochoota badii kanaa ammas mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa dhaabsisuu hin dandeenye. Sababni isaa maal akka ta'e namaa galuu baatu keessumaa humnoonni hidhatanii ispoonsardi ta'anii meeshaawwan gurguddoo kanneen namoonni dhuunfaa qabachuu hin dandeenyee fi akkasumas namoota dhuunfaaf eeyyamamuu hin dandeenye fa'aa qabatanii yeroo isaan haleellaa guddaa uummata nagaa irratti banantu mul'ata. Torban kana keessas bakkoota adda addaatti egaa gochoonni humnoota shororkeessitootaa kana ammas daran babal'atee miidhaa dhaqqabsiisu isinii gabaasneera. Kun egaa ammallee furmaata hin arganne daawwattoota keenya. Hawaasni achi guyyaa aga danda'e ofirraa ittisuu yaala halkan bakka namni rafutti meeshaawwan gurguddoo qabatanii itti seenuudhaan lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafataa akka jiranidha kan dhaga'ame. Mootummaattis iyyata keenya nu dirmachuu dide kan jedhu immoo komii jiraattota naannoo sanaati. Waraanni bilisummaa naannoo sana sochoosii humnoota kanarratti adaba gochuudhaan yookaan immoo olaantummaa seeraa yookaan immoo lolee adabuu hin dandeenye maal akka ta'e wantichi namaan galu. Humnoonni kun keessumaa qaamoleen sadii kan itti wal lolan yookaan bakki sun qaamoleen sadii mootummaa Itoophiyaa fi faannoo akkasumas waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa yeroo itti wal dhaban naannoo sanatti ture. Egaa sanas ta'e kana dirqama guddaa kan irra jiraatu mootummaan Itoophiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabuudhaan hogguutti komatamee fi akkasumas lammiilee nagaa irratti hogguun miidhaa dhaqqabu kan itti mul'atedha. Godinaaleen Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee godina Wallagga Bahaa fi akkasumas godinoota Shawaa dhihaa kana keessa akkasumas Shawaa kaabaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo ofiin jedhanii of waaman kun humnoonni faannoo jechuun of waaman kun bakka guyyaa adii bakka seerri mootummaa jira jedhamee bakka poolisiin idilee mootummaa fi hidhataan mootummaa jira jedhamutti yeroo isaan ajjeechaa haleellaa gara jabinaa daangaa hin qabne raawwatan hinuma mul'ata. Keessumaa waggoota sadan darban kan keessa uummanni lixa Oromiyaa fi akkasumas bakkoota daangaa Amaaraa fi Oromiyaa itti wal daangessan kaaba Shaggar kana dabalatee jechuudha. Haleellaa humnoonni kun gaggeessaniin gochoonni ta'ee hin beekne yookaan dhalli namaa kana raawwata jedhamee hin beekne humnoonni kun raawwatanii yeroo isaan uummata Oromoo fi uummata biyyoota kaanii uummata lammiilee biraa yeroo isaan hiraarsan ni mul'ata. Torban kana keessas wanti dhaga'ame tokko kan inni biraanii paartilee siyaasaa ilaallata. Torban kana keessa paartileen siyaasaa yookaan morkattoonni paartilee siyaasaa falmii adda addaatti gochaatti jiru. Miidiyaalee adda addaa irratti dhiyaachuudhaan sagantaa siyaasa isaanii akkasumas mata dureewwan boordiin filannoo biyyaalessaa irratti haa mari'atan jedhee kenneef keessaa
mata dureewwan gurguddoo irratti deddeemanii yookaan miidiyaalee irratti yaada isaanii akka gurguratan torban kana keessa ifa ta'eera. Haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo miidiyaalee akka kan mootummaa jechuudha OBN Corporation Broadcasting Ethiopia faarratti yeroo isaan yaada isaanii kennantu dhaga'ama garuu komiiwwan adda addaa gummoo ka'u jira. Dhimmoota olaantummaa seeraa mirkaneessuu dhimma sirna dimokiraasii dagaagsuu fi akkasumas imaammata sagantaa isaanii imaammanni dhaabileen siyaasaa qaban akkasumas dhimma barnootaa faarratti mariin bal'aa morkattoota paartilee siyaasaa adda addaa jechuunis paartiin badhaadhinaa dabalatee jechuudha waliin gaggeessaa akka jiran ijoo dubbii ta'eera nutis daawwattoota keenya biraan geenyeera. Haa ta'u malee dhimma kanaan wal qabate torbanoota darbe keessa nutis paartii adda bilisummaa Oromoo irraa miseensaa fi hooggansa dhaabichaa kan ta'an tokko obbo Amaanfilee fi akkasumas obbo Kennasaa Ayyaanaa dabalatee haala abaawoon itti jiru yookaan immoo abaawoon maal gochaa akka jiruu fi sochii inni filannoo marsaa torbaffaa bara 2018 akka lakkoofsa gi'iziitti taasifamuuf jiru wal qabatee dhufanii yaada isaanii ONN'f kennaniiti jirani. Isaan keessatti abaawoon haala rakkisaa fi ulfaataa keessatti filannoo gaggeessuuf akka murteesse sun ammoo barbaachisummaan isaa maal akka ta'ee fi faayidaa inni argamuu fi akkasumas hawaasnis maal gochuu akka qabu irratti marii bal'aa gaggeessineerra. Kun egaa kan paartilee siyaasaan ilaallatudha. Kanuma wal qabatee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa guyyaa galmee filattootaa dheeresseeti ture yaadattu yoo ta'e egaa torban kana keessa sanbata guyyaa kaleessaa jechuudha galmeen filattootaa akka eegaledha kan inni beeksise. Kanaafuu jedheera boordichi lammiileen biyya kana keessa jirtan kan lammummaan isinii kenname mirga filachuuf filatamuu qabdanii sagalee keessan kennuudhaa fi kaardii filannoo akka fudhatan yookaan immoo akka galmooftaniif waamicha dhiyeessineera jechuudhaan karaa lamaan tokko bifa dijitaalaan lammaffaa bakka buufataaleen filannoo biyyaalessa marsaa torbaffaa jirutti dhiyaatanii akka galmooftan jechuudhaan himeera. Karaa biraan karaa dijitaalii jechuun karaa appilikeeshinii mircaa'ee jedhu afaan Amaarinyaatiin mircaa'ee jedha. Sanarratti appilikeeshinii sana keessa galtanii galmaa'uu akka dandeessanii fi kaardii fudhachuu akka dandeessanidha kan jechuun kan inni beeksise. Kunis kan torban kana keessa isinii gabaasnedha. Inni dhumaanii daawwattoota keenya mata duree oduu ijoo keenya har'aa keessan guddaa jennee addunyaan torban kana keessa lola gurguddaa keessummeessaati jirti. Keessumaa biyyoonni baha giddu galeessaa kanneen akka Iraan, Israa'el, Qatar, Dubai akkasumas Joordaan dabalatee biyyoonni hedduun rokkeettiiwwan adda addaati keessummeessaati jiru. Ameerikaan ardii biraarraa qaxxaamurtee Iraaniin mootummaa yookaan bulchiinsa mootummaa Iraaniin balleessuuf dhaadachaa qabaate torban kana keessa abjuu ishee tokko waan milkeeffatte fakkaata. Innis isheen kan jettu bulchaa fi abbaa irree mootummaa Iraanidha jechuudhaan uummata Iraan kan mootummaa biyyattii irratti kakaasaa turte hayyuu amantii fi hoogganaa waraanaa fi akkasumas guutummaa mataa biyya Iraan kan ta'an Ayatollah Ali Khamenei fi hooggantoota waraanoo olaanoo adda addaa torban kana keessa misaa'iloota addunyaa kana keessatti qaalii ta'aniin mana waajjira isaanii keessatti wareegamaniiru yookaan ajjeefamaniiru. Ayatollah Ali Khamenei fi akkasumas hooggantoonni fi kaabinoonni isaanii gariin irra jireessi isaanii torban kana keessa dhabamaniiru. Kun Ameerikaa fi Israa'eliif gammachuu guddoodha. Haa ta'uti dubbiin kun egaa hamma hin qabbanoofne ajjeesneedhaniin teenye isaanis Iraan gatii keessan argachuuf jirti jechuudhaan meeshaawwan waraanaa jajjaboo itti dhaadattu. Torban kana keessa egaa daawwattoota keenya ardiiwwan adda addaa qaxxaamuruu kan danda'u misaa'iloota gurguddoo fi kan kanaan durallee furguggistee hin beekne gara biyyoota adda addaatti furguggisuudhaan bakka buufanni waraanaa Ameerikaa fi diina inni kaakooti ka jettu immoo bakka loltoonni Israa'elii fi uummanni Israa'el jirutti duula adda addaatti gaggeessaati jirti. Haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni gara 1,900 ol lubbuun badaniiru gama Iraaniin. Akkasumas lammiileen Israa'el
kaan waraana sana baqachuudhaan lafa golga keessa jiru, kaan ammoo aleellaa sana dhamdhammachaati jiru. Gamoowwan gurguddoo qaalii ta'anii fi babbareedoo seenaa keessatti kagalmaan hedduun daakamaa akka jiranidha. Iraan egaa buufataalee waraana Ameerikaan jira hundattuu jettee kan dhaadachaa jirtu hypersonic missile ka jedhamu fa'a. Fuutee egaa furguggisaatti jirti. Qaataar, Dohaa, Duubaay, Riyaad keessatti akkasumas Tarkiyee keessatti furguggisuudhaan miidhaa geessisteetti. Sanaaf deebii biyyoonni kennuuf dhaadataatti jiru. Ameerikaanis deddeebitee Iraan Teeraaniin dabaddabaatti jirti yookaan immoo lolaatti jirti. Uummanni Iraan nuti kan mootummaa abbaa irree addunyaa bitamnu miti. Kana boodanumaayuu lola argitachuudhaan hooggantoonni waraanoo Iraan kanneen du'arraa hafan amma haleellaa dubdeebii biyyoonni Israa'elii fi Ameerikaan ishee irratti raawwatan irratti deebii kennaati jiru. Egaa lolli addunyaa sadaffaa ka'uu mala kan jedhus sodaa fi xiinxaltootni siyaasaa yaada isaanii dhiyeessaati jiru. Inumaayyuu egaa lolli kun aga ammaatti yoo xiqqaate misaayiloonni gara 5,000 ol ta'an kan biyyoota sadanuu hirmaachisee barbadaa'eera. Inumaa immoo lolli kun tarii dheeratee waraanni addunyaa sadaffaa biyyoota kaanillee hirmaachisuu danda'a kan jedhu sodaatu jira. Israa'el akka kanaan dura Ameerikaa abdachuu qofa miti. Ameerikaan baganuu jiraatti jechuudhaan yeroo gammaddu, Iraan ammoo haga ammaatti biyyoonni itti bu'anii ishee gargaaran akka hin jirredha. Inumaayyuu Chaayinaa fi Raashiyaan ni gargaaru jedhamee ture. Chaayinaan duubatti qollifattee haga ammaa yaada tokko itti hin kennine. Kun maaliif akka ta'e mataa yookaan immoo yaada xiinxaltoota siyaasaati. Raashiyaan odeeffannoowwan buufanni Ameerikaa adda addaa bakkoota adda addaatti argamu tarii dhoksaadhaan kennaafii jirtu kan jedhu yaadni karaa garaagaraatii dhagahamaatti jira. Amma lolli dhaabbannee biyyoonni kaan ammoo lola Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti taasisaa jiran kana danuu hin jaallanne. Maaliif jennaan lolli sun intarastii yookaan ammoo fedhii fi dantaa dhuunfaa biyyoota lamaanii kan tiksudha jechuudhaan biyyoonni kaan ammoo duubatti of qusataati jiru. Tarii waan kun hammaatee deema taanaan lolli yookaan waraanni addunyaa sadaffaa ka'uu mala laati kan jedhu ammoo nutis yaada keenya kan ta'uuf deemu numa laalla. Haga ammaa oduun kun qophaa'utti daawwattoota keenya Iraan, Israa'elii fi Ameerikaan wal waraanuu hin dhiisne. Misaayilota hedduu walitti dhukaasaatti jiru. Akkuma oduu kana qopheessine utuma oduu kana qopheessine as gara stuudiyootti hin fidin durayyuu Iraan Dubaayitti bakka buufanni waraanaa Ameerikaa jirutti dhukaasaa guddaa harma ganama dhageessisuun dhagahameera. Tarii lolli kun maal ta'uuf deemaan kan waliin bullee ilaallu ta'a. Uummata addunyaa maraaf nagaa hawwinaa fi daawwattoota keenya oduu ijoo torbanii jennee kan isin biraan gahaa turre kana fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna. Oduucha kan isin biraan gahe Ambaayiluu Naccooti. Gama gummaa kaameraan ammoo Habtaamuun nu waliin ture. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna.